Hayyee guddaa galatoomii egaa akkuma jalqabarra kaastee magaalaan Finfinnee torban dabarsine kana keessa gama hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiin dhimmoota gurguddoo garaa garaadha kan isheen keessummeessaa turte. Nutis isaan keessaa muraasa isaaniidha filannee kan isin biraan ga'uuf jennu jalqabarratti dhimmi nuti argannu keessumaa ijaarsa gamoo mana jireenyaa barsiisotaadha. Egaa torban dabarsine kana keessaa keessumaa waggoottan hedduudhaaf gaaffiin barsiisotaa inni ijoon kan isaan kaasaa turan hanqina mana jireenyaa wajjin wal qabateedha. Gaaffii hedduu irra deddeebiidhaan kan isaan kaasaa turan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees egaa gaaffii isaanii deebisuudhaaf kanaan dura irra deddeebiin waadaa akkuma galaa ture torban dabarsine kana keessa immoo qabatamaan hojiitti hiikuu kan inni eegalee jira. Egaa kutaa magaalaa lammii kuraatti ijaarsaa kan inni eegalame kunis barsiisota 6,194 fi kan manni kun ijaaramuuti jalqabe. Egaa kunis akkaataa kamiin ijaaramuu jalqabe kan jedhuu fi keessumaa barsiisonni kun waldaalee 57 kan ijaaraman yeroo ta'u keessumaa immoo kan isaaf barbaachisu kaffaltiin waan jiruu fi 25 qusataniitu kan isaan jiran. Kanaan egaa gara hojii ijaarsaatti torban dabarsine kana keessa manni jireenyaa barsiisotaaf akka magaalaa Finfinneetti kan inni ijaaramu eegalee jira. Egaa kana qofatu hin taane kaffaltiin 75 immoo kan ittiin ijaaramu baankiidhaan akka ta'uu fi haalli mijateetu gara ijaarsaatti kan inni eegalame. Egaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee qabeenya guddaa inni qabu keessaa lafni isa tokko waan ta'eef lafa kaaree meetira yookaan hektaara 40 kan inni dhiyeessee jiru kunis gara birrii biiliyoona 24 oliidha baasii kan itti ta'e. Kana qofatu hin taane immoo beenyaa gara birrii biiliyoona 5 illee kaffaleetu bulchiinsi magaalaa Finfinnee kan inni barsiisotaaf gaaffii isaanii kana deebisee jira. Egaa gaaffiin barsiisotaa kun egaa irra deddeebiin ka'aa akka ture beekamaadha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees gara fuulduraatti kanneen hafan fayyadamoo taasisuudhaaf xiyyeeffannoon akka hojjetu kan inni beeksise. Gara dhimma kan biraatti wayitaa dhufnu murtoo kaabinee magaalaa Finfinneedha kan argannu. Magaalaa Finfinnee keessatti egaa kaabineen magaalichaa irra deddeebiidhaan yeroo garaa garaatti murtoowwan jiraattota magaalichaa akkasuma gama hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiin fayyadamoo taasisuu danda'u irra deddeebiidhaan kan inni dabarsu. Kaabineen magaalaa Finfinnees walga'ii idilee 8ffaa bara hojii 5ffaa geggeesseen dhimmoota gurguddoo 3 irratti kan inni torban dabarsine keessaa murtee dabarsee jiru. Inni tokkoffaan gatii ka'umsa liizii lafaa fooyyessuu irratti kan xiyyeeffate yeroo ta'u kan lammaffaa wixinee fooyyeensa bittaa bulchiinsa qabeenyaa mootummaa irratti kan xiyyeeffate yeroo ta'u kanas egaa murtoo dabarsuutiin gara mana maree bulchiinsa magaalichaatti kan inni qajeelchee jiru. Sadaffaa irratti ramaddii lafa piroojeektiiwwan gurguddoowwan faayidaa biyyaalessaaf oolan irratti xiyyeeffachuutiin mari'achuun kan inni murtee dabarsee jiru torban dabarsine keessaa jechuudha. Gara dhimma kan biraatti wayitaa dhufnu simpoosiyeemii fi agarsiisa waldaalee hojii gamtaadha kan argannu. Egaa simpoosiyeemiin waldaa hojii gamtaa 12ffaan godambaa keessumaa yaadannoo injifannoo Adowaatti kan inni geggeeffame. Kunis yeroo 12ffaaf kan geggeeffame yeroo ta'u kaayyoon isaa immoo maali kan jedhuu fi keessumaa waldaaleen hojii gamtaa guddina biyyaa keessatti shoora olaanaa akka qaban beekamaadha. Kana irratti immoo rakkoowwan achi keessa jiran hudhaawwan achi keessa jiran maal fakkaatu kan jedhu qorannoowwan garaa garaa geggeeffamaa ture. Waraqaan illee achi gubbaa dhiyaatee marii bal'aadha kan inni taasifamee jiru jechuudha. Agarsiisni waldaalee hojii gamtaa kunis mata duree oomisha haga shammatuutti jedhutti kan inni geggeeffamaa ture. Kaayyoon isaas oomisha beeksisuu akkasuma waldaaleen hojii gamtaa Itoophiyaa keessa jiran sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa akka ta'aniif akkasuma walitti hidhaminsa gabaa uumuuf kan inni geggeeffamaa ture. Kunis guyyoota 5 egaa itti fufinsaan kan inni geggeeffamaa ture. Waan magaalaan Finfinnee keessummeessite keessaa kunis dhimma tokko jechuudha. Gara dhimma kan biraatti wayitaa dhufnu egaa keessumaa feestivaalli aadaa kan inni geggeeffame torban dabarsine keessaa kunis egaa feestivaalli aadaa kun yeroo 17ffaaf kan geggeeffame yeroo ta'u akka magaalichaattis Finfinnee moozaayikii aadaa fi kalaqaa jedhuun kan inni geggeeffame. Feestivaalli aadaa kun sadarkaa magaalaa Finfinneetti wayitaa geggeeffamu kaayyoo mataa isaa kan qabu sanawwan aadaa misoomsuu fi beeksisuu akkasumas sabdaneessummaan magaalaa Finfinnee keessa jiru maal fakkaata kan jedhu qabatamaan mul'isuudhaaf kan inni geggeeffamaa ture. Aadaa duudhaa hambaalee adda addaa magaalaa Finfinneetti argaman hawwata turistii taasisuudhaaf egaa xiyyeeffannootiin hojjetamaa jira kan jedhan immoo hooggantuu biiroo aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaawura. Egaa torban dabarsine keessa magaalaan Finfinnee wantoota hedduudha kan isheen keessummeessaa turte jechuudha. Egaa magaalaan Finfinnee torban dabarsine kana keessa gama hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiin dhimmoota gurguddoo garaa garaadha kan isheen keessummeessaa turte. Isaan keessaa muraasa isaanii filannee kan isin biraan geenye kan gammaatti daawwattan isinis waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu. Horaa bulaa.